Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota FB kiyyaa akkam jirtu ashama harka fuune naguma keessanii yeroo dheeraa fi dalagaan natti jabaate jennaani waa'ee barnoota aappii isin garsiisuu dhiisee arrammoo aappii kana isinii qabadhee dhufe jechaadha. Warreen shiriyaa moobaayilii qabdanuu moobaayiliin maallaqa takka malee dalagaa aappii kanaan jechaadha. Maallaqa takka malee dalagaa akkaataa inni itti dalaguu isin garsiisa. Warri 130 warri fakkeenyaa fi 39 fayyadamtanu interneta 39 itti guuttattanii fayyadamtanu isinillee ni fayyada jechaadha. Warra ammas shiriyaa keessaa waa takka hin qabnellee ni fayyada. Moobaayilii qofa irratti kan inni dalagu maqaan isaa kun akkuma argaa jirtan kana maqaan isaa isa kana jechaadha. Bulustoorii keessaa argama wanni kuni waliin keessa seennee isin garsiisa jechaadha. Amma dalaguu jira kiyya kunoo yeroo akkas ta'e dalaguutti jira jechaadha. Kan isin garsiisu bakka lama qofa jechaadha. Bakka lama qofa inni isin garsiisa. Inni takkaffaan isa kanarra jechaadha. Isa kanarra yeroo seentanii yeroo inni isinii baname fakkeenyaa fi inni lammataa immoo bakka tana jechaadha. Yeroo inni isiniif kallattiin baname kiyyamma dalagaa jira jechaadha. Bilaashatti na dalagaa jira kana maallaqa takkatti hin naqatin. Yeroo dura seentanii bakka tana karaa takkaaf gattuttu jechaadha. Bakka tana argaa jirtu fakkaata. Gizee akka kanatti gadhooftanii eessarra keessuu jara kana lamman kana osoo hin ta'in kanas osoo hin ta'in bakki isinirra kaa'attanu kunoo isa kanarra jechaadha. Isa kanarra isan ootti mare kanarra kaa'attu jechaadha. HTTP kanarra kaa'attu jechaadha. HTTP kanarra ITP kanarra kaa'attu jechaadha. Kunoo isa kanarra kaa'attu baada achirra keessanii jettanii gadhuftanii bakka tana dhooftu jechaadha. Bakka tana dhooftanii keessaa baatu haala kanaan jechaadha. Haala kanaan gizee kanatti dhooftanii kiyyamma isan tuqeef akkas ta'aa jira. Amma ammoo eessa dhuftu bakka tanarra dhuftu jechaadha. Bakka tana akkam gootu fakkeenya bakka tanarra osoo bakka tanarra gadhuquu hin ta'in ol harkiftu akkasitti quba keessaniin kunoo gizeen quba irra geessee gadi butee jedhee ol harkifamaa gadi butama jechaadha. Akkasitti ol harkiftu. Eega akkasitti ol harkiftanii dhiifama beeksisa isaatii. Eega akkasitti ol harkiftanii kunoo an kanarra kaa'adheen jira jechaadha. Alaabaa Jarmaan jedhu kanarra kunoo isa kanarratti dalaga jechaadha. Alaabaa kanarratti dalaga. Alaabaa tana al takkaaf akkasitti gadhooftu jechaadha. Gizee akkasitti gadhooftanii amma ofii isaatiif barbaadaa jira jechaadha. Kunoo akkuma isin argaa jirtanii barbaaduutti jira. Barbaadee daqiiqaa muraasa tureeti gubbaa irratti ba'a jechaadha. Bilaasha dalaga maallaqa takka malee kaffaltii takka malee haalan isinitti agarsiise kanaan yoo itti fayyadamtan kunoo amma naa dalageera jechaadha. Naa dalagaa jira jechaadha. Kunoo sirriitti naa dalagaa jira. Kunoo qulfiin isaa kana aappichi kunoo sirriitti naa dalagaa jira jechaadha. Kanaafuu sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Akkan isinitti metti akeekkadhaati itti fayyadama. Bulustoorii keessa kunoo fakkeenyaa fi bulustoorii keessa seentanii kunoo haala kanaan eega seentanii jettanii kunoo maqaan isaa kunoo isa kana jechaadha. Maqaan isaa kunoo isa kana jechaadha. Maqaan isaa anamma waan hin gabbufadhee jiruuf aluma takka akkana gadha'uudha. Gizeen haala kanaan akkasitti gadha'ee haala kanaan isinii ba'a jechaadha aappiin sun. Anamma Google keessaa waan an gabbufadhee jiruuf asirratti dhufee naan bahu garuu aappiin kun bulustoorii keessaa argama. Dhibbaan dhibbatti jechaadha. Bakki inni keessaa argamu bulustooriidhuma kana keessaa akkasitti gadi buufattanii itti fayyadamuu qabduun isiniin jedha. Tola dalagaa kaffaltii takka malee jechaadha. Kaffaltii takka malee isinii dalaga jechaadha. Akkasitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Waliif sheer godha, waliif dabarsaa. Akkasitti aappii biraa yoon argee isiniif hin gadhiisa. Isiniif hin maxxansa jechaadha. Sheer laayik godha. Akkasitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Aappichi bulustoorii keessaa argama. Akkuma nama isinitti mee jiru bulustoorii keessaa argachuu dandeessu jechaadha. Maqaa isaa ammallee irra deebi'een kunoo isin garsiise jechaadha. Wallahi kiyya kaffaltii takka malee dalagaa jira. Kaffaltii takka malee
bilaashatti jechaadha. Shari'aa kana keessaa waa takka hin qabu. Shari'aan shari'aa moobaayiliiti. Aappichi kunoo mallattoon isaa isan itti mare kana. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.